Abuan salfatan dhugaatu. Wallahi billahi salfatan. Ada mati mira kita mangacho. Marka jira uummanni marka booya dhanne sadaqaa wayii dhanne ka marka nyaatu halkan yeroo rafu yeroo hirribaa sa'aatii marka ganama nyaatani. naa jiraadhu walla bareedaa kiyya sunuu garbeeki kaa hin jiraa miti ka jedhu muukii yetti muukii dudda addaan cite siin jedhanii muukii lubbu afaan ingiliffaatiin wal janajjannu. Laa nama Ingilii warra by the way kana hedduun na beekaa na dhagayanii afaan Oromoo wayyachan. Dhugaatii halkan dhudhu dhageeffadhu. Ati garuu maal barbaadda? Maal jaalatta? Maal feetaati? Abbaa nama hin saalfadha. Namoota gurguddaa haadha seenaa fa'aatu jala kanaan akka kolfaa jiran. Haati seenaatu wallaa jaarsa ofiitiif kun dhugaatii isiin bittee galtuu fe'edha mana isii bule laal waan sallaajaa isaanii jiru laal. Kan akka farda sangaatiin nama gulufsiisu kana maratu mana isii jira. Haadha isa bitta malee anaa miti waan akkanaa kanneen naan jedhe aslii gaafannaan. Kalaas eegesiin bitte maali atilee kamisiin bitte sabin bitte. Nama beekaa jala jira nama kumaa. Please maal wataanummaa. Oroo giftar maal bitadhamee natti meekoo oroo giftar mutannoo qaba naa barreessu. Haatee naa barreessime. Nam dubartoota kaayiroo keessaa namni muuxannoo waan kana qabu. Abduu se us jedha jala indoomiidha. Abduu se nama indoomi malee isa dhagaye lubbiyyee waan takka waan si himu. Abduu se bari reega keessa hin jiru iyyuu. Abduu se waan kanan gaafatin. Waan kana reega kaasa fuudhee dhalcha. Abduu sen zeeroodha jedhanii bara zeeroodha jedhanii waa takka. Kasiin jedhe lubbu. Sanyii gadamee qurxummii wal darbi silaa leencaa gaafuma san irraa abaaramte. Ayi. Wannoo kasiin jedhu. Aannan dhuguun jaalattaa? Silaatti maal diddibatti ijji kee kun akka tokko natti jira bar akkan. Lubbu kiyya wallaa simaa bareeda jedhee homa godhuuf homa dhiisu wallaalee. Maa akka bareedanii jalaan gayaniitiniin guyyaan itti kalaa'eetiniin. Qoy namni nu dhagaa. Eebalaaf qoy. Bila ummi seenaa biloo godhaa gawaan kana haasofne geessinu hin salphadhaniiti warra. Habiibti. Dhugaa ummi seenaa biloo godhi booda deebitaa eegaa. Wallahi billahi salfadha warra tokko gara akka jaarsa ofiitiitti wannoo ibsan jaalala ibsan nurraa haa barattu haasa'e. Akka jaarsa ofiitiitti jaalala ibsan nurraa haa barattu. Kasiin jedhani. Intini natti hin aannan dhuguun jaalattaa? Duun silaa naan godhu fooloo na godhe maal jette? Aannan dhuguun jaalattaa? Ma waan ati dhuginaan jette tufadhiisa. Waan ati godhette hundaan ni godha. Laa lugguu fi aannan dhugin wallaa aannan hirriba nama buusaa bar. Wallahi. Wallaa hirriba nama buusaa aannan. Aslii miira keessa walgalchaa leenca sii kenna jedhe. Edaa dhagayaa waan nu dhagayaa jiru hin se'u. Inni dhagayaa bara amma hin jiramti waan isaan edda sallaaja keessa guratanii jiran san mana isaanii edda bulee yoo sallaaja isaanii as banu laal. Akkana godhata. Suuraa kaaftee viidiyoo goote yookaan suuraa kaaftee naa ergita. An dubbisee side effect isallee waan itti qophaa'ee ilaalaa biyyan. Gara maasii akkasaa godhu. Waan jedhu galtee. Nufitti qophooftaati biyya sana Isilaan biyya kana jiraatee nufitti qophooftaa jetti. Laa qo'annoo godha ka qo'annoo adeemsisaa saayidii waan nama miidhuunfaa waan gareega. Maal beekta maqaan isaa tokko kaastar viitaamin jedha tokko akkasi. Meema borullee ni dhagaa borullee ni dhagaa. Afaanii man kanarraa ani dhageeka. Suuta akka nu dhageenye asli waan afaanii man kanarra viidiyoo goote suuraa kaaftee ona ergite na wayi. Suuta gidee warri rafe mana seenii.
Ganama yoo dhayxoo maan argitu meeshaan zubaalaa bu'aa otoo isaan hin dhugin galgala daqiiqaas. Lubbuu kee rabbumaan bichaa wal nu agarsiisu malee wallaahi. Laayivii akkasii waliin dabarsuu hawwii qabu osoo argite bar. Life is short in drink milk. Wallah live akkasiisan si waliin dabarsuu fedha. Taishaan sareen tokko as jala jira Ingiliffa kana si harka qabaa kam goota. Itti dhimsa fi Ingiliffi Jaarmaniitiif kaayiroo. Bara yoom tokko ta'e moo. Kana jala maaltu si mudate garuu akka tokko jira bar. Maal lubbuu kee akkuma dheengadda diinni sitti illee karatti sitti bayaniitiin lubbuu kan kee balleessuudhaaf jedhan san gocha diinaatiif fashalaa'e malee dheengadda karaa kanarra nabbayaniitiin rabbi na baasee bar. Harkaa fashalaa'e malee. Ati xiyya tana qoshoshuuf jetta amma garuma biraa deebi. Xiyya wayi qalbii taate. As jalan na bahee kun argitu kun hin beeksisaraa keessatti kun olaal. Amma namni hin dhaga'u kana fikiri makiyya akkana si godhe godhe. Yaaduma kiyya irraa akkana taate. Kana imanarraa beekte lubbuu kiyya wallahi akkaminarraa beekte qoy. Kunima waan ifa jiru. Waan ifa jiru kun ni mul'ata. Ata mandagattini gargara isaa warii ergiga. Wallahi rabbuma waliin naadu. Tajir kootu yeroo sirra fudhataa jira bar. Abshir yeroo gabaabaa keessatti dhufa. Kootu lubbuu kiyya kootu dhugaa waan ani ifati waliin. Maal akkasi bashannansiisu dhugaa rabbi akka uummata akka baadhadhee mana keessanitti si deemu hin beeku wallahi. Anka ba'aasan hin sodaadha hin ta'u. Ana si baadhata bar si'ii miti ana si baadhata. Laata dati harkaa labaree diinii natti gammada. Habibi lagai ana si baadhata. Ana si baadhata. Balaatara lafaan ada'u. La lubbuu kiyya ana si baadhata uummata akka hin yaadin. Maa ba'aan namatti tola. Anka jedhu. Mee anaa kana yoo na laaltu haadha ilmoo tantee ta'uuf haadha manaa tantee ta'uuf jiruuf jireenya kan kee gammachiisee si waliin akka barbaannu kiisingiidhaan akka barbaannutti waliin jiraachuu fi mee maaltu sitti dhagayamu gammachuu akkamitti si keessa uuma. An ammayyuu waan jawwaala keessa jiru natti fakkaatu waan si bira jiru natti fakkaatan jirummaattu. Way lubbuu koo wallahi. Wallahi jaalala jettuun kanaa meedhaan. Amma yoo wal bira dhufne maal fa'aa waan akkamiin irraa feetame ulaagaan kee. Deeggartuu Arsenaaliiti baran Arsenaaliin deeggara barate eessa deeggarta taphattoota keessaa kamiin deeggarta? An Arsenaalii jinni hin beeku ani. Eenyuun deeggarta qofa? Wallaa. Ani gaafa namatti wal bira dhufne walaa bu'aatii naannoo walaa maali? Qeerroo Riyaad leenjisaan jirtu? Ani qeerroo sin koomandootti fi Finfinnee qofa deeggara. Finfinnee sin koomandoo qofa deeggara. La ani wannoo Arsenaaliin deeggaraan. Ani homaati deeggartu deeggaramarree. Liverpool deeggara laa Liverpool hin deeggaruunneen naa waliin deeggara malee waan an deeggaru deeggara. Wal baadhannee bishaan waliin daannaa malee waadaadha. Bishaan jala ganna dabarsuuf hin sodaadhaani. Anas si baadhata bar anas si baadhata. Ati bakka ba'aa kana maa filatte wanni biraa wanni das nama jedhu hin jiru ba'aan ala. Jaalala laayivii maal waliin dabarsine jennee gaafa jaarreetiin jenne bar viidiyoo san ittuu gowarraa bar. Gaafa jaarree jenne suuraa san ittuu gowarra. Gaafa addaan baan illee suuraa san uyyuu akka gootaatiin mana keessa kaayannee laalla. Zubila maal goona adda baana boota hubadhu kan adda ba'uun hin jiru. Duuti teena guyyaa tokko maybe warra waa waaqaa hin beekanin. Ani fati aan garuu yoo soo du'eeti abadan addaan hin baanu. Kun beekama. Waliigalteen kenna kana.
naaf jiraadhu wallahi naaf jiraadhu. Yeroo kama qonni xiyya keessa akkasii dhaabatte bariin. Dhiisi na boochisini miira keessa na galchite dhugatti. Jechi kee kun dhugaa rabbititti waan takka miira keessa nama galcha wallahi. Nama akkanatti na jaalladhu. Ati gisee halkan gisee sireerra ciiftu. Uffata wanno uffatte intiniidhaa uffattee ciisuu mokkori. Mudawwaraan sireen qoranii bar. Bar mudawwaraa miti kun. Diinamnan saaxiliin kun mudawwaraa miti billahi. Taadaa manati dirree kubbaa miilaa jirta kana tuuttaa uffattee siree kortu. Bar kun halkanii miti qara hin taa'ayyo si margee jennaan halka kanarra kun hirriba keessa na gangalcha ka jedhan san yaadadhee sireera ol bahe. Dura taa'aa jira beeytaa waan ofiit namni nu dhaga'uumi billahi. Dhugaa dura taa'aa jira nagalchitee jennaan algara ol bahe. Jecha kee kana beeytaa imimmaa na qabachiisuu dida dhugaa. Hankasiin jedhu ammati mana kophaa kan kee galaarta moo namaa waliin galaarta nageenya keeti. Haarisa jira jala wardiyyaa cima jira abbaan biyya. Jala haa jiraatu keessa mana keessa eenyu waliin jira. Irraa mana nama waliin hin galu duraa shiggaan adduu. Kifiliin kan kee kabultu keessa kophama kan kee qulqulleeffattee bultamoo namatu jira. Shuggaa guutuu namni hin jiru kifili arfanuu namni hin jiru. Na dhageeffadhu. Si ganee abbatti niman jedhan diina hedduu qabda. Diina hedduu qabna. Anamma argitee miti mana keessa mul'isa. Baadhiin nama na siyyaasin mul'isaa qoy. Baadhiin nama na siyyaalaan. Jara na maashaallah jedha kuni ka anaaf qophaa'e. Uummata rukutama maashaallah jedha. Miira keessa ba'aa. Amma kifiliinti kun achiin kifiliinti. Gurraattiin garara aantutu qullaa jirti. Asiin ammoo barriin qulfii sadii hin qollofama. Argitee qulfii sadii hin qollofama barriin jechuudha. Achiin gara kaan kifiliin kun jechuudha asii qabee haga garraan sanii ka jiru kun namni tokkichi keessan galu yoo anaatiin dhala jechuudha. Lubbuu kee takkittiin qofaan keessa gala. Maaliif? Kana qofaadhatiin anaa durgummaa qaba. Ana durbummaa ka'ee gaaree manni kun marre. Lammaffaa daree deebi'eetiin nama hin amanu. Nageenya kiyya bal'aa amma asliin beektaa miti guyyaa hunda manuma kan keessan halkan takkitti dhufa dheena kadhata manuma kan keessan rabbi jedhee halkan takkitti dhufa abadan jedheen abadan abidiin. Wallahi jechi. Maal yaadee? Kadhatee abadan mana kan. A'uuzu billah. Maal yaadeetti? Abibti ani dhiira arsii bira halkan takkitti buluura dhiira harargee bira waggaa tokko taa'uun wayyaaba. Harargee nama dumaashi siin jennaan dumaashi harargeen. Yaa dumaashii teenya siin jennaan harargeen nagayatti. Akka namni dhageenyetti sitti maal? Waa'ee durbummaa kana online irratti hin dubbatin namni miira keessa galeetti ni rakkoo. Waa'een durbummaa kun qaaloytee jirte namni biyya biraatti raayyooti keetii muratee dhufeetti ni agaa nama godhutu mala. Nama na yaadda waan akkana kana hin dubbatin. Lubbuu kiyya dafii koottu kaa rabbi jedhi dafii koottu anas siin jedhe dafii koottu. Billaa yoo fooloon kiyya 100 ta'ee dhufa. Allah kun fooloo maalitti goota rabbi jedhiti wallahi koottan tiktokii kana sii kenna kabira haara banadha. Laayivii akkamitti dabarsinari laayivii kee viidiyoo tiktokii kiyyaatti taruu qaba. Harbi ofsanaafi wallahi yaa rabbi ofsanaafi. Afaan sirraa hanqadheetiin ati laayivii waa waliin dabarsin. Ila aadaa taate ila miidhagee akka namni dhageenitti gidee san teekteekii kiyyaan gidee ati booleen na eeyitee. Ani gadi kufeetti ni ababa akkanatti si kenne qubee harkatti si kaayu san diinonni kiyya gidee san maaliin arga yoo ta'u hordoftoota baay'een horatin si galee yookiin ta'e immoo kama duraaniiti footoshooppiidhaa jedha. Deebisan turri kiyya sheekamal Abdallaati kun olaal miira keessa galaannummaanu dhageeffadhu lubbuu kiyya na dhagaye fiqirii koo na dhagaye qimamti koo abbaa warraa koo yaa jaalatamaa koo yaa kabajamaa koo.
yaa kan isa lubbuu ofii irraa durbummaadhaaf aarsaa lubbuu isaa kanfal. Dhuguma jette kana. Dhuguma jette hoo dhuguma taaptaap godha si faarsaa dhageessitu ka faarsanii maal qaba yoo si faarse taaptaap yoo koppiliinki godha koppiliinki kuma takkaan gaya taaptaap godhaati taaptaap godha takkaan jaalala ibsadheen beekwaadha jaalala tana ibsadha. Wala imimaan na qabaa jira dhugaa rabbi taaptaap foololin imimaan na qabaa jira wala dhugaa rabbi afaate galu. Namni 500 yoo diqqaate fooloo godha akkama gammaa namni 300 bichaan fooloo gootan. Nana geeffadha lubbuu koo yaa abbaa manaa fi yaa abbaa ilmootii yaa jaalatamaa koo. Akkasiin jedhu nyaata keessaa maal fa'aa jaallatu? Miira wanni jaalladhu waan nyaatan irraa nyaata keessaa maal? Laala nyaata keessa. Xibsii hayyaa kabiraan. Ganama marqaa caccabsaa. Jechuun nyaannummaan ati jaalattu caccabsaa xibsii kana bichamu? Micciirraa.